har'a aappii tokko isinitti argisiisuuf jedhee aappicha baay'een itti fayyadamee ture argan itti fayyadamee aappichis maal yoo jettanii suuraa bakka isiniif ergu suuraa keessan ejjii walitti dabaltanii akka wal bukkeetti suuraa kaatanii fakkeessitanii bareechifachuuf isin fayyada. Itti fayyadamaa isiniin jechumaa fi kunoo amma aappicha isinitti argisiisa. Kunoo aappichi automatic background jedhama maqaansaa. Play Store keessatti ni argattu. Play Store seentanii automatic background kunoo barreesseen jiraani. Ani barreessee waan jiruuf search mangodha. Search mangodhe open naan jedha. Sila download godhadhee gatiin jiruuf keessa baatanii aappicha seentan. Aappicha gaafa seentan bakka suuraa isin geessa. Bakka suuraa erga isin geessee booddee isin suuraa barbaadan filattan. Amma suuraa kanan filadhaa callee deema. Ergan suuraa filadhee booddee qasxii as jiru kana tuqxan akkasitti. Ergasii akkas gara cinaatti buttanii background isaa jijjiirtan. Erga background isaa akkasitti jijjiirtanii booddee bakka gaalarii tuqxan. Ammas gaalarii bira deemaa jirtu. Akkasitti suuraa kana lameen akka waan wal bira dhaabbatanii suuraa kaaniitti wal bira fiddanii jechuudha. Amma kana save gootan kunoo qasxii save mallattoo save mul'istu kanatti tuqxan. Achi booddee save isinii ta'eera. Sadaffaa walitti dabaluu yoo barbaadan kan biraa keessaa baatan as keessaa baatanii dudduubatti deebitan. Amma immoo suuraa keessaa baatanii suuraa lameen amma save gootan bira dhaqxan. Suuraa lameen kunoo ammas qasxii makana tuqxan suuraa birootti dabaluu yoo barbaadan dhagaa kun. Yoo suuraa lameen kana bichaa ta'e akkasumatti background isa jijjiirtanii save godhattani. Garuu suuraa sadaffaa itti dabaluu barbaadanii kanuma qasxii tuqxan. As dhuftanii. Qasxii kana erga tuqxanii booddee akkasitti isinii fida. Erga akkasitti isinii fidee suuraa kan biroo itti dabaluu fi gaalarii makana tuqxan bakka gaalarii jiru kana. Ergasii suuraa kana itti dabalame. Suuraa kana erga itti dabaltanii kunoo akkuma waan wal bira dhaabbatanii suuraa kaanii fakkaata malee bakka biraa suuraa bakka birootii walitti fiffidame hin fakkaatu. An akkan ilaalatte jechuudha. Akkanatti mul'atti isin akkatti ilaaltan hin beeku. An akka kootti akka waan wal bira dhaabbatanii suuraa kaanii fakkaata. Akkasitti save godhattan. Kunoo save kaasa jedhu kana. Ergasii akkasitti save godhattanii ammas dudduubatti deebitanii background isa jijjiirrachuu yoo barbaadan immoo kunoo ammas gaalarii matti isin deebisa. Gaalarii seentanii kunoo ammas as seentan. Erga seentanii as isin fida. Ammas qasxii makana tuqxan background jijjiirrachuu yoo barbaadan kunoo background isaa akkasii jijjiirrattanii jechuudha. Background barbaadan background dasiisin jedhu kunoo kan barbaadan itti jijjiirrachuu dandeessu jechuudha. Isin akka filannoo keessanidha. Kana fakkaata itti fayyadama. Waan dhaggeeffattaniif immoo baay'ee galatoomaa.